Apa? Hah? Ikam? Alat mungkin sangat kecipitan sungguh. Ini apa? Wan ko mo kantin. Imundan din. Lakat dia negara ko jangan dia. Tapi ini dua jari tuh. Di sini ikan rabasa. Ini tuh nemu. Ini mana sih? Eh? Mana sih? Aci gara-gara. Manta ko jachas. Aci gara-gara. Garam si tamam. Gara aci gara. Ati nama lagi anak fakat. Wanim si gafad. Bo sing yo ana emti. Yo ruga jirtu na emti singa nakis. Abdi bakka jiru ni beita. Nama be khun beita. Enyu be. Isa be ga. Haye. Ati akamiti? Sanga na kayse ondis. Iya kan kesini nanti tuh bang guys. Haye. Mama di abdi nak kawin di guys. Akamiti din sensen. Dirkin tuh mani sensen kes. Iya ya menjadi ipsa kami. Situ manis stesani. Me isi sedang pakai saja ni kapten. Rona mu nanti. Me isa? Surai ako. Eh? Mama abdi nanti. Welcome. Enyo kala siguras. Mama abdi. Mame hamte kala siguras. Mali kala siguran. Ipsa kami hanya dirkin aku nurang. Mali kala siguran makan. Albe. Abdullah. Mame kala siguras. Eh. Miskin Rabbi. Mali wan kan ragu makap tecu. Namnu wan kan diban petir ragu makap bayin. Isa kan. Raga wala gartini kapda guya kana misa Eh ni. eh. Akam tagat. Guyai wala bana yo jinda wala ni. Aye. Abdi bin wala ni. Aye. Ipsa wani so garani De ne. en ana. Cas garani. Aye. Sani foji yani vivu sin abda. Amman tan isin jechu sila ayda kaisaniti. Tachas batu jutu ngechu. Ada kan bahasa berbeda jar. Mali ati soda isaniti bisane ujidem jurte chura. Sudah kan dirkin gawani. Mali wan kan ragu makap tu. Irago kawan. Malaka mega sina kapalan garu. Malah kemana aku angkat malamnya ni. Aku mau bisa amit ini dirkin ni bukan. Yani ma de wani dalagu jurtu soda isaniti mali namni jechu da jalatti wan kan dalagu tingirtu jechu. Jiru. Ati malaka mega sina kapalan. Khaisi ta teknologi. Tai. Ati jirte miti. Ana bete aso ultin kam. Shode to anjira hundana teme. Santra mire teme hangam takka. Akka isan simiran. Inni ni biya kaga bisan simiran. Ini. Eh? Go. Dugara. Isa nama isu gora kan dibandi batte ma me kana ore. Eh. Eh? Adi soling ko ta wali su gora mo kam yasan. Ini le ni gira. Ha? Akkamitti obboleessi kee wajjin nyaattee wajjin dhugde mucaa akka daa'ima kana kanatti waan kana keessa neetan isin. Mee nama biraa namni isaanii wajjin jiru fakkeenyaaf tokko iseette Abdi. lama Mami. sadii Toko. Nasri Reefuu biyyaa kutu Nasraddiin Kalau pun berapa sah? tokko sadi sagalee ta'e meetti qol fuudha akka daawwattoonni kan lafa dhaga'utti. Toko sah. Hayyee Toko Abdi. hayyee Toko Mami. Toko Nasruddin. Nasraddiin jechuudha. Namni biraa Namni dua jira. namni biraan jira kaan hin beekne Humna baay'ee qaban. akkasiree amma isin fakkeenyaaf akka yaada keessanitti ana barbaada yaa hojjetan jettu. Akkasitti siyaasa barbaada jira. Abdiidhaatutu deemaa jechaas bakka jiru barbaada isin hin jee. Guyyaa isaatu wajjin maratee. Yaani isaan lameen wal harkanii waa hunda wajjin maratan jechuudha. Isaatu namni wajjin jechuudha. Yaa wanni takka illeenu yaani nama hedduu jaalatanii deemu jira jechuudha. Shoddati ati galatoomi ati aan siisin tum. Dhageesse waan takka siisin midhoon fi midhantee jirtu waan ta'eef. Akkuma gartee ati jette kana gartee miti isaan tun namni dheettee mire mee abileen kan akkana si godhan himma maammee akkana si dire jechuudha. Jarri bineensuma kana caalaa na godhanan saniifuu gartee mi ati hotto sintu kan qonna gannaan sudaatin hochi taati dem mana san sataa nyama ho seeni mana kana ol seeni mana kana seeni seeni mana abisii wal faama dhageesse ati gartee miti dhugaa jirtu natti himi ilkee ilaal rasaasa takkaanii mataa kana si facaase rasaasa takkaan dhugaa jirti himuu baannaan Dugar bisitti maal? Dhage. Mallaqa illee nyaanne. Nyaattan? Nyaanne. Hayyee? Yoo atumaan ta'u ta'uu barbaadatu akka isaan ta'u nu baay'eetu jira waan ta'eef atuun ta'u barbaadatu. Ana gaa. Ana abbaan fedhe ana mucayyoo si yakkisin.
Ganaan si jeesu ta'a. Atu wantu mai tahu dan nyanyi malah kan nyanyi kelas. Malah kan nyatan. Mami nu mana? Sila pas. Ni wo kana tapi kana. Dhaadachuun bara mana keessan isiniin beekaati. Dhaadachuun mana keessan. Mee ammaan tana isaan gartee miti maallaqa isinii kafalan sun ana harkaa dhufanii haa isin baasanii dhiirtummaan beekte sun. Maallaqa meeqa isin nyaachisan dhiiroo meeqatti? Nyaanna kan nyaanni maa godhatti malee. Ni anjamtan bara isin. Maallaqa isaanii kanaa tokkotti isin taraka isin godhasa. Cirriquun deengeddaa sunis dhufeetii faaffaaf jedha. Isin. Wallahi yoo kana tu gana hidhamta. Anaga. Gana. Teessan ganaadhaan kaa'amma weefiin isin dhiisu jira. Amma uuma namaan si gaafadhaan. Baay'ee si wajjin haasoo dhedheeraan qabati. Yeroon gartee miti ati dhugaa himtu bareechitee ni jirti. Ammaa miti yeroo. Amma ati haana dhoofaa haadichaa sunatu muufaa jettaa miti. Ani nama akka keetii kana. Nama bareedaa akka keetii qashitee kana gartee miti. Kan maallaqa nyaatee qofli biraa jira. Waan jiru meeshaa kana dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi bareeda. Maallaqa maa meeqa akkasii gabbisee? Atu gana hidhamta. Hanga. Hanni namaa bara. Maal duwwaa duuna fi takkitti maami? Duwwaa duuna fi takkitti maami? Duwwaa filattee jirti. Filadheera. Nyaatee maallaqa nyaatee kalaas. Maallaqa nyaatee meeqa si nyaachisan garuu naami? Inni muka akkatti maallaqa nyaatee akkasitti himuu danda'a. Maati? Ni himta jaalattee osoo hin dirqamatiin simsa. Akkatti himu. Hin himtu? Hin himi firraa nagee hidhi firraa himi. Wallahi himu. Hin himtu? Duwwaa duuna fi takkitti maami? Sodaa waan meetii waan takka hin himne? Jarri sirraa baasa kana jiran jarri si duuba jiran. Maallaqaan ka barbaachisi hin kafalanis. Maallaqa ati naa kafaltullee nama natti hafu. Nyaata la keetu nyaateera. Meeqa nyaattanii kee nama asirraa kafalaati? Haga nyaatanii mukaan nama bara keessa yaani. Ganaa gartee miti. Maammee fi abdii sanuu. Akkumaan takkaan keessaniin guuree manatti sol guruu jiru hanga gartee miti. Mana gurfaan takkitteen suni isinii fi ilaalla qeneessee jira. Ganaa waan nyaattan dhabdanii isin wal nyaachuu ta'isa maallaqa maammeen isaadhaati. Wallahi dhugaatiin jedhame dhugaa rabbisitti maami. Sidii isa ibsaa dhiisiti atuu gana hidhamtaa isin jedhee baran keessa. Hanga. Hidhamu farqa bal'aan qaba nama akka keessanii hantuuta kanaan dheeraa. Inni namtaa barbaaddeetu nafseen takkitti maa mana jees waan dhugaa rabbisitti dubbadhee jira waan ta'eef kalaaseen waan narraa fuutu tokko hin jiru. Waan nama malee na gaafatti waan asii deebisu tokko hin jiru. Akkas jechuudha. Maashaallah goota fakkeenyaaf ati immoo. Gootummaa miti dhugaa rabbisanii mun gootummaadha. Waan jiru himeera. Waan jiru tokko illee hin himu itti waan jira. Dhugaa rabbi dubbataa jira bara. Maallaqa nyaachuu kanatti himtee barsa. Hayyaa waa lama asichaan si gaafata siin ganda keessaa. Bakka ibsaa fi maammeen jiran ni beektaa? Bakka ibsaa fi maammeen jiran? Guyyaa waan irra jira. Eenyu hojjetu? Maammeen. Maammee hojjetu agartanii jirtan. Hayyee. Amma garuu bakka inni hin beeku. Guyyaa isa wal agaree waliin haasofne. Hayyee. Kalaas wal bira kunneen waan ta'eef. Maalli godhii isin jeemee? Waan inni wal qabamte laa dhageeffadhu waan simaate waan takkaan sima. Gaafa isaan bira jirtus dhugaa isaaniif hojjette. Amma garuu immoo gartee miti namni tokkollee lubbuu ta'e irraa man solan to'an dhugaan isin jaate. Maaliif jennaan bilaashitaan illee harka nan balleessin ati obboleessa qayyaan dhageessee maallaqaan bitamtee miti akkasii ibsaan ilmaan qaba ilmaan guddifachuu jira. Waan takka waan isaan kanarraa godhan qabu ati immoo maallaqa sii qabananiituma kana godhisin jechuu malee rakkoo isaaf ibsaa warraa qaban hin beektu miti akkasuma fakkaatti. Rakkoo isaa warraa qaban. Hin beekunis. Maallaquma sii kananiituma akkana godhi jennaan mu gooteeti. Kanaasanii maallaqa yoona nyaadheera maallaqa illee nyaadde hin beeku amma waan sitti hin qabu garuu. Mee waan takkaan si gaafadha akka dhiiraattiin si gaafatu jiran mush sodaachisuu miti sis dha'uus gartee miti kan si dha'uun gartee mi ibsaa naan fiddu as si dha'uun maammee as naan fiddu maammeen joowaree qabme warra guyyaa meeqa mana kana keessa taa'u jira inni quba qabdaa akka jooraas namira kana jiru maammeen joora san baasee jira as jiraami amma dachaas barbaada ayyee isin arge isaaf abdiinis kanaasi. Maal jee isin argame waan biraatii mitan wanni sirraa fedhu. Homu maammeen gartee miti dhuguma jirtu. Tan maammeen eessa deemaadha karam deemaa akkana laalaa isiniin jee maal godhaa deemaa akka isiniin jee bichaa dhaa miti nama gartee isaanii wajjin jiru. Dhugatti Naasir Kareefuun tana na biraa biyyaa qote suni isin wajjin jira. Innis waliin jira. Hayyee. Guyyaa san bira jira waan ta'eef. Kaan soraa uffatu sun. Suuraa bira beekni wanni jedhan nu bira jira gaafsan. Sagalee tolu fuudhu sirriitti akka daawwattu. Gaafsan nu bira jira. Hayyee. Ani beeku amma bakka inni jiru.
Barammaa si fiigaa kuteti. Amma argee amma si kute malee bakka jiru mee Guyyaa kana isaa wajjin wal gartanii jirtanii mi? guyyaa kana isa wal inni agarre isa wal Eenyu wajjin wal gartan? Abdii fi Maammed. abdii maamuu wal agarre Waa'ee Naasir. Haree fa'aa si fiigaa kana. Mee naa himi keessa. Guyyaa kana isin sadeen dhugatti waliin garree. Mucaan naa himetti roqobatte waan ta'u. wal arganii waliin mari'annee Hayyee. deemnatu ganaa hidhamtee deeban ganaa Inni maaliif dhufe naa wajjin akkamitti duubana wajjin deemee sin qabu danda'e? akka inni waliin deemaa kuma ture guyyaa waliin mari'anne waan ta'eef akka ati qabamtu Hayyee. barbaachaaf siistama akkasii deemnee dhufne malee nu Eh. wanti himtatu ganaa hidhamtaa jarri ganaa si duuba jira. Yaani amma rasaa sana harkatti agarraan biyyaa kutee jira reefu. Malee guyyaa kana wanni mariin teessan akkaataa dachaasitti qabdanii. Haala mijjeeffachaa ooltaniititi. Ammaan tana kaatanii deemtan jechuudha. Kanaasee sanumaa fi waan ta'eef atu ganaa hidhamta. Ani gaa. Ganaa haadhu keessa dhagaa. Isaantu na dhagaa. Sanuma akkatti ilaaltee dubbatu kanatu siidha. Sasanii laaftudha. Dhugaa jirtu eegalaa himte. Takka bichaan naaf waan itti gaafadhu. Haasoo dheeraa sitti na dheeressan. Uleelleedhaan illee sin cafaqon. Maaliif jennaan? An akka isaaniitti bineensaa miti. Wanta akka laafe maan tana. Afaan laafeetiin akkatti si dura taasisuu hojjaasoo jira warra. Dhugaa yoo akka dhiiraatti waan himte jee. Ati garuu akka dhiiraatti waan himutti hin jirtu. Abbaan fedhe sun gartee miti. Ni qabamtanaan jettee mi? Garuu wanni tarraqqeen akka keetii humnaan qabdu. Maammeen isin kana guutuu lubbuu teessaniin taphachuu jira malee waan takka wanni inni gartee miti bu'aan inni isiniif sun jirtu. Maalanii dharreen inni kalee isin kanne jimaa guyyaa takka ittiin qabaatan isiniif hin gahu. Sodaa isaatii fi waan kana keessa nuti seentan. Miti ree? Himi gaa dhugaa? Dhugaa jirtu himi? Dhugaa jirtu himi erga. Nadhiis amma kanaas. Maal? Nadhiis kanaas geessa dhugaa jirtu himi? Nadhiis bakka. Narraa eegata. Narraa eegi? Pu'a! Sirraanii kaasii feera kan? Narraa eegalaas geessa dhugaa jirtu himi? Dhugaa jirtu himi? Sirraanii kakaama? Harka sirraa eegure? Ni deemta? Kanaas hin deemee maa dhugaa jirtu dubbaddeeni? Akiidha? Geessa kanaas kana isam. Interview kan dhufne bakka kana. Narraa eegalaas. Maammeedhaan akka jettuni dhugaan sin jaati. Asii gabboon kan jirtuuti. Dachaas joor biran na dabalee dhaamsa kee dhaamadu daddabi. Deebi dhaamadu maametti. Kanaan booda ifa duniyaa agartee arrumaan tana. Eessa jira dhaamanii na biraan jiru amma? Itti viidiyoo waraabu jira. Viidiyoo waraabu jira. Isaan miti viidiyoo waraabaa jira. Ani kunoo kaameraan gartuu. Inni harka maammeen viidiyoo kana. Maammee miti nama. Ka waraabaa jiru na biraati na galakisa. Hayya hay. Eessa nama oolti? Hay. Hay gamtee deem. Na galakisi harkarraa neeki. Maal harkarraan sii haa deem. Harkarraa neeki. Gaafi hottootis dawaan kee mana kanaati. Wal nyaadhaa mana kana keessatti foon waan nyaatanii. Akkuma agartan kana gaa kunoo. Yaa'u ogguutu akka maamme agartee jirta saroota kee. Nama meeqaan harka jira amma? Nama 4. Naasir akka ati yaaddisiif milkooyne iccitiin na ilaabaa jettee fiidesse. Osoo halkanii guyyaa narra wal geessanii narra wal jaartanii abbaan feete waan takkan fiddan. Tokkoon tokkoo isinitti mataa isin facaasan. Edaanuu wanni reefuun televiidiyeef rasaasa harkaan qabu ittee galgala ana guutuu hojii deemu jirta. Yaada keetitti siif hin mijaa'ini maleeti. Akkuma dheengattee ibsaa mana dhuftanii qabdan sanitti anallee mana ibsaatti dhuftanii qabu barbaadanii mire isiniin mijjooyin. Ganaan takkaa keessanitti mataa isin facaasu ta'a. Maamme ati waan feete oluma ergadhu anammoo hidheetii walitti sii guru akka mana rukkaabaatti. Koo baafadhu akka mana rukkaabaatti. Ganaan gaggara galchee garteemi afaan kaa'u ta'a rasaasa kana. Kaameraa duratti miti garuu akka qabeetti na harkidhaaf kaameraa duratti hin xumuri. Bada jaldeessa gaara galu. Abdii borqoo ol geessi.